harargeen joolluma suudiyaatu qofa lola kana warri qindeessu waa arsii keessa maadheeffatanii jiran bakki rabshaan durarraa ka'u warra jaawar kiingi jaajuu kan obbo Khadira wanni siidhaamu akka ilma biyyateeti akka obboleessa keetitti riphee olola akaawuntii waa darbee si ergu jiru kun gaafa maqaasaa gabbaafnee dubbachuu manni keenya wanni beeku qabdan tanaa jechuudha akka waan manni arsii guutuun biraanuu juulaa sun faana arsii adda beeytaa jiran mana daawwitii keessa dhaabbattee dhagaa alan nama gadiin darbin afaan oromooti wallahi jaartii sheekan nama ajamsiisaa jansi rakkataa gurbaa kana rabbi namarraa haa qabu sheekaabe kokkofalchiisaa tumaan gartee sobee akkasitti dullaa namarraa yaasaa dhugubatti gartee waan haala yeroo wajjin wal qabatu keessattuu waan Saudi Arabiyaa keessatti deemaatiin jiru faantu amma waggoota 8 kana baate waggaa 8 dura dhageessanii beektan waan akkanaa dura Amaara Tigree Oromoo waan jedhamu waan akkasii jechuudha sanuu gartee gaara keessatti akkas wal godhan achi dhaquu baannu gartee kanaadha kan dhagaatiin ture jechuudha amman tanammoo miskiina karaa deemu maqaa gosaa qofaan sanuu beeka tarargeedha tarsiidha waan nama maddi waan kanaa ka'umsi waan kanaa maalinni ka jedhu iciti gurguddaa gabbaasee jechuudha rantana akkasuma gartee yeroo wanti akkanaa kun ka'amus ka warra akka gartee artistii Kadir Martuufaa beekamtii qabanitti fayyadaman jechuudha hojii isaaniitti deebi'anii jiran jechuudha kanarraa kan ka'e ka rantana sheenis iciti gurguddaa gadi baasee jechuudha kaab jedhu bakka murteessitu waan naannoon dinuu keessa of barbaade wanni kun gartee ati wanni tokko yoo fakkeenyaaf information tokko dhageesse wanni kun dhugaa moo sobaa maal fakkaata akkuma bifarra dubbii abbaa fakkaata jedhamu san wanni kun waan kana fakkaata wanti jedhamu kun dhugaadha moo sobaa akkamitti ta'amuu danda'ame waan jiru ati hundi keetii jechuudha waan inni jee kana keessa barbaadatta dhageeffadhamee obsan majoollee Saudi Arabiyaa tana fi dhimma gosaa kana bakka irraa kaateen beeku lola kana warri qindeessu waa xiqqishoo jechuudha keessattuu warri kun arsii keessa maadheeffatanii jiran bakki rabshaan durarraa ka'u ummata maqaa arsii dhawatu kana jechuudha arsiin kana keessa harka qaba abadan harkan qabu ummanni kabajamaan jaalatamaan kana keessa 100% arsiilleen hin erganne hin gallilleedha garuu jarri kun maali jeetiin gattaa'ee yeroo fudhadhee investigate godhe warra jaawar kiingi jaajuu kan warra ifiifu harkaa jaawar hin jaalanne jechuudha ginjoollee beeyturraa haga maayyitti haga ganda isaaniitti ogii qorannu warra maatiin isaanii PP warra maatiin isaanii biyyatti hoogganoota Oromoo fitu jirtu warra gartee jaawar harkaa fi dhageettiin feeneetu maqaa jaawar balleessuudha akka gartee waboon PP takkaashaneen PP alaabaa Oromoo jaalatamtuu tana ol qabdee ummata Oromoo tumtu ummata Oromoo ajjeeftu maqaa jaawar kabajamaa jaalatamaa kana fuudhanii maqaa kanaan daldalu jiran 100% irra gaheetiin isinii himaa jira jechuudha anjaawaris waa takka naan godhu waa takkaas nan godhu abiyyis waa takka naan godhu waa takkaas nan godhu tokko gaqqabee wanniin tokko ol qabuuf Oromoof maal fayyadaniidhaaniin deeggaree mormaa jechuudha ammarroonis waa takka naan godhu waa takka nan godhu jarri kun Oromoof maal fayyadee jechuunin nama deeggaraa jechuudha nama mormaa jechuudha so waan kana 100% qoradheetiin irra gahe warra jaawar kiingi jaajuu kanaatu yaa'ii haasaa jechuudha warri kun ergama guddaatti kennamee jira maaliif itti kenname bakki jaawar keessaa deeggarsa akka gaarii qabu Oromoota guutuu keessaanii qaba bakki jaawar deeggarsa akka gaarii keessaa qabu arsii fi harargeedha jechuudha jara lamaan kana wal dhooysifnaan game is over janiiti irratti dalagamu jira jechuudha kana yoo osoon sitti himnuutti seente hudduu gaala dhalee seene adeeru osoo sitti himnuu maarree keenyaatti tuqame gosatiyyaa maarree ta'e jettee yootti seente hudduu gaala dhalee seene ergamtuu diinaan ergamte malee jaawarilleen irraa quban qabu jechuudha so kana Khadiir information dhabeeti kana Khadiir gartee waan kana hubachuu dadhabeeti no ergamoota kana akka isaaniiti jechuudha nama kana bakka lamattiin isinii qoode riphee ololaa fi sheekotii manzaraa tana harka keessaa qaba waan kana riphee ololaan kun eenyu warra olin baane abbootii qabeenyaa ta'eef hin jettu ijoollee dinnichaa gurgurtu tana olin baanu nuti qaaniidha waan dhufuus hin beekamnu yoo dubbiin taate qabeenya keenya kana duudarra fe'annee biyya alatti hin baafannu dalagatti fufna haga gartee namichi kun aangorra jirutti jaawar akka milkooyne irra dalaguu qabna warra juutu riphee ololaa jedhiin kanas warra harka namaatiin ibidda qabachuu fedhu warra dhokatee gartee baay'ata baasee akka ijoolleen tu wal fittu godhu warra gartee ijoollee tanaaf fuudhee jaawar irra deebisu meema ijoolleen tu wal loluun eenyu fayyaddi jaawar immoo abiyyi irra fayyaddi jennee halaalu eenyuutu tokkummaa Oromoo caccabse eenyuutu keessoo Oromoo caccabse eenyuutu Oromoo akka adda baatuuf dalagu jira jaawar Mahammad immoo abiyyi Booranaa fi Arsii fuudheeti madda walaabuutii fi maarree jee walin naqe harargee gosa maarree ilmaan miitirqishoo jee walin naqe afaan baalee rabbii harargee afaan wallaggaa jeeti yooni wallagga dhaqeniin du'a jeeti Oromoo guutuu akka wal shakkii keessa naqee jechuudha abaddo asitti dubbii abiyyi jaawar Mahammad Oromoo rafte Oromoo ciifte Oromoo ganda gandaan hayyu duree jaarratte Oromoo ganda gandaan damiina godhatte lakkii isin tokko waan waliin dhabdan malee waan irra wal dhabdan hin qabdan jeeti tokko godhee kaasee wayyaanee hin cabtu jeen san cabsisiise mee tokkummaa Oromoo eenyu jibbare tokkummaa Oromoo eenyu diigare akka Oromoon ibidda walirraan fudhanne eenyu godhere dabarsiiti gurbaan Khadiir Martuu kun jaawariin maallaqa Oromoo nyaattee jaan abiyyi udwaan Oromoo nyaachu
jira gibira jee kan oromoo gidirsiisee irraa fuudhee dirooyin hin bitu jiru kun maal tokkicha qabu gibira jee kan gurgursiisee kan ummata keenya buusii milishaati jee kafalchiisu jiru kun buusii kaabineeti jee kafalchiisu jiru kun kunoo udoon guuru jira moo maallaqa guuru jira bar jaawar maallaqa yoo nyaatellee baga nyaatee bar oromoo is hara oofta wallaaltama isaa kara qajeelchee bar har'a inni aangoon qabu abbootii qabeenyaa ta'e masruufa isinirraa kafaltu tanaas waa takka itti kennuu hin danda'u abbootii qabeenyaa tana irra guddoo isii bar namni kanarra isin dhaadattanii kana namni fuudhee lammaa magarsa geessee namatti idee bar jaawar maammadii bar nuti waa hedduu beeynaan dubbannu silaa'u informeeshiinan qabdan namaa wajji qunnamtiin qabdan namni maraattu isiniin jaa isin jalaan dubbatu mee eenyu ka namoota har'a waa harkate kana biyyatti ka banamtuuf chaansii badeef eenyu jaawarii bar ambar tana guututtiin keessa beekaa bar jaawar bar maallaqa guure mana OMN ifa gurgure baga gurgure abiyyoo ka dachii oromoo gurguru jiru abiyyoo ka horiidari jee miskiina buqqisee dachii isaanii gurguru jiru abiyyoo ka miskiina hoolota hunda re'oota hunda gurgursiisee gibira jee irraa nyaachuu jiru jaawar bar maallaqa irraa guure saniif ifu oromoon tokkoomseeti oromoon bilisoomsee bar abiyyi san caalaa si mataa kee kadiir martuu namni biyya alaa tana si fidee akka huccuu jijjiirrattee waan gaarii nyaattu si godhe jaawar maammadii bar gaafa ati as dhuftee minisoottuma tana wajji jirraame hiree san ka siiqin deeysee eenyu akka ati har'a biyya alaa baatee namatti hidhamtee halkanii guyyaa abbootii qabeenya irraa mindaa qallabni sii saffaramaa jaawar arrabsitu kana haala kasii mijjeeysee eenyu isumaame namni duraa riippoortii dhaqee si simatee istoora walmaarti si geesse sun anaa bar jaawar maammad oromoo ficcisiise jaawar maammad oromoo ajjees ish amma jaawar gatarkifta wallahi waa takka godhuu hin dandeessu tajoollee biyya arabaa immoo ka waliin fixu jiru abiyyi mataasaati aktaroonni garuu arsii keessaayii gad dhufan warra maqaa jaawar kiingi juukan kammoo kana deeggartan jaawar kiingi jee jettanii wallaalaan deeggaru jiraattan diinni jaawar guddaan jarasan ka jaawar kiingi juusan ifiifuu jaawaru arkaan fedhan warri asii gartee jaawar arrabsu kunii fi warrichi jaawar kiingi juu kun wal quba qaban wajji hojjetan kaayyoon isaanii akeekni isaanii galmi isaanii tokko summaali abiyyi milkeessuudha jechuudha saniifu obbo Khadira wanni siidhaamu akka ilma biyyateeti akka obboleessa keetitti waan kanarraa dhaabu riphee ololaan ammoo duuba taa'ee maasaan jaraan akkaawuntii waa darbee si ergu jiru kun nuti abaluun jennu ni beeyna eenyu akka godhu jiru waan kana garuu gaafa maqaasaa gabbaafnee dubbachuu teenyu ni dhufti jechuudha saniifu an akka yaada mataa kiyyatti dhaabbuun siin jaa hin dhaabbattu itti fufi mirga keeti mee wahuma ati fiddu eeyna gartee akka obboleessa dhaabbu jennee kadhannee diddeemi itti fufi ummanni keenya wanni beekuu qabdan tanaa jechuudha warri immoo ummata kabajamaa siqqooman durratti sababa kanaan ololuu barbaadan amma akka waan ummanni arsii guutuun jaawar deeggaru jiru abiyyi mormu jiru godheeti haasa'ee jechuu Khadiir bar biraanuu juulaa sun faana arsii adda beeytaa jedhan leencoo baatii faan arsii amiin jundii faan warri maqallaba saffara faarsee bulaa saffaru jiru kun amiin jundii ijoollee arsiitii beeytaa dura itti aanaa waajjira paartii badhaadhinaa faan arsiidhaa bar awwaluu abdii faan itti aanaan pirezidaantii naannoo oromiyaa eebar hoggii jara kana walii qabdanii dhooytaniis ifmaddii laalaati siyaasaan tun beeytaa ifmaddii lallaaluu feesifti ati mariphee ololuma gartee qallaba saffareetuma achii as wantajii ijeessan qofa arku jirta malee jarri barichi ifiifuu eenyu caalaa isaanii guutuu bar laala wanniin akka obboleessa si kadhadhu obboleessa kiyya Khadiir keenya mana daawwitii keessa dhaabbattee dhagaa alan nama gadi hin darbin afaan oromooti sirri siigal ichiis isaanuma guutu kamma waan isaan bakka abiyyi jibbanii abiyyi sababa jimmaatiin yoo oromoon jimmaa milkooyti yoo maarreen milkooyti yoo miitirqishoon milkooyti isin hin gammaddan ja'a gartee viidiyoo isaa hoggiin argu ni rifan ummata oromoo guutuu lakkaa'ee arsii qofa keessaa hambise okay awwaluu abdii sun sirraa gammada yoo dhiiga oromollee dhugu jiraate bar gosa isaa hin jibbu biraanuu juulaa sirraa gammada leencoo baatii faan sirraa gammadani warrumaati beeytuun siima warra jala kanaa warra caffee oromiyaatii fi gartee qindeessituu fi waa hunda ka caffee oromiyaa hundi jara kana mee addaanim jarri kun sirraa gammada والله جارتي شيخ أنا ما جمسي ساجن سيقل قالت أدانة شبيبتي دكتور علمو سميتي وهي تقول ما سيقل جلا قبان جرو مامي قرو مالي في جاوري رتي دولي كجباتي نمني تقوغافو وجيجرو دولات جباتا إرقى جاور محمد as deebi'ee politikaalii shiifti ta'ee paartii mormitu harka deebi'ee dadhabinni mootummaa cabinsi mootummaa sirriitti akka daawwitiitti akkasi mul'isu jira kana je tokkoffaa maal jaanii lafa kaan mootummaan keenya mootummaa misoomaati magaala tolchuu deema miitirqishoo tolchuu jira maarriyyoo tolchuu jira jeen jaawar biliciin mana shiishaatti baasee
amma piippii bilijiidhaa dheessitu gartaniis hin jiru jechuudha. Way bahara diima fiduu deema. Zeelatti harka dhiqanna. Way maareetti harka dhiqanna. Eeltiraan macaccabsina. Way loltoonni Oromoo lafaa kaa jedhaniiti mazmuurii tana takka Khadiir Martuu tama gartee farshubatti naqaniituma maallaqatti kenninaan galaanoo jechisiisan. Maaliif galaanoo jetti? Galaana balaa yaamu jirti. Galaana balaa yaamu jirti moo galaana khayrii yaamu jirti ozoon hin beekne. Hiishni isaanii guutanna dabbaa dubraa kana dura qabnaan mazmuuriin galaanoo jechuma bakka. Osoo Oromoon guutuun jala haatee hiriirtee hin injifattanii jee jala mureetti hime. Hoo maal godhu jira dhugatti jee namni qaanfatee dhaabbatee ilaalee jechuudha. Tanaas harkaa wabgodhe. Namichi waan ololu dhabe asitti gallakkisee baale dhaqee yaa baale. Isin bar Itoophiyaa guutuu nyaachisuuf dandeessanii way maarree dandeessanii waan baale keessa jirtu rakkin uummanni baale keessa jiru misoomni ka baale keessa hin jirre qaallichi ka fakkeessaa fidee dura kaa'ee jaaba yaaboo namicha kana koo amma gartee riphee ololaa kanatti iyyigaa riphee ololaa kanaan maali nama akka Khadiir kana iyyuu kanatti hin kaaftanii amma filima dalagu seenanii waan jaawar waan isaanii hunda guutuu jala awwaaleef uummata keenya laal nama tokko warqii takka hoggee harkaa qaban hin beekanii jaan. So saniifu obboleeyyan kiyya laal hoggii waa dubbattanii laallachaa dubbadha. Khadiir Martuu ati faan ilma Harargee jetta. Mee isarra dhaabbatte arra Harargee maal keessa jirti? Jimaa keenya gurgurachuu dadhabne gibiraan uummata keenya gidirsee. Silaa mootummaan tokko gibira hoggii uummatarraa fuudhu galiin uummataa maali madaala? Uummanni kun arra rooba harkatee boqqolloo duraa muratanii deebi'anoo dhaltee fi je'ee galii uummataatii wajji wal madaalchisee mootummaan uummataa yaadu tokko gibira uummatarraa fuudhaa jechuudha. Mootummaa hokkee tana qabee Harargee. Ummata jimaa gurguree, looyizii gurguree, soogidda gurguree, tamboo gurguree, maal gurguree gartee jireenya mataa fi uffachuudhaan beekamu sigalee. Addunyaa Itoophiyaa san jijjiiruun beekamu jechuudha. Tanneen manduusuu gartee Harargee keessaa guuranii arra Soomaleen cinaassanii mana ijaaraa jirti. Tulluu Guuleetiin mana ijaaraa jirti. Mootummaa keetii fi mootummaa keessanii maaliif du'an dhaabsifne? Maaliif buqqaatii san hin dhaabsifne? Maaliif uummata irraa gibiraan gidirsuu kana hin dhiifne? Maaliif qaala'insa jireenyaa kana hin to'anne? Mootummaa kana to'achuu dadhabe kanaan uummata gidirsaa jiru gabbaatee hoggii kana faarsitu xiqqollee sheemeen isin qabu. Ijoollee biyya Arabaa ka ergate Jaawar Mahammad osoon hin taane Abiyyi Ahmedii katti fayyadamaa jirus isaa jechuudha. Maaliin isa fayyada jiina gaafadhu. Hoggii ijoolleen ichi wal ajjeeftu viidiyoon marama. Abbaan ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira. Firri ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira. Gosti ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira. Ichi ka isa bira jiru qabataa jechuudha. Ichi kuni kaan qabataa jechuudha. Tokkummaa Oromoo ichi facaasaa jechuudha. Namni yoo wal ajjeesuun barbaachise maaliif viidiyoo maruun barbaachise? Osoo dhugaa wal ajjeesuun kun joolluma tanarraa kaate viidiyoo maranii wal jalaa sheer godhanii taap godhanii koppiliinkii godhanii addunyaa guutuu waliin ga'uun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise meenaa? So saniifuu qaanfadhaa. Meelaal akka isaan itti ol kaasanii waan tana hafarsan. Amma ijoolleen biyya Arabaa tana mee nama Oromiyaatti ajjeefamu jiru caala ijoolleen biyya Arabaa wal gatu jirti. Arsii keessatti khaleessa namni 15 hin rashanamne. Namni 67 Arsii keessa ifiin boollaqotadhu jedhanii nama 67 ajjeefne. Harargee keessatti dargaggoota mucaa 44 tokkommaas ka A+ fide ijoollee hangas dandeettii qabdu. Dargaggoota makalaakiyaan fuudhee rashanne. Summaa ajandaan ta'in ijoolleen biyya Arabaati gartee yaaboo nadhiisi dalagaaf hin biyyaa ba'e jettuuf ijoolleen lamaa sadi maakatti oowwiti. Yaa Oromootii ya iflaali dammaqi sanka godhu jiru karashanu jiru warra gartee Khadiir faan deeggaran kana hujii isaanii deemu jira jechuudha. Hujii isaanii san ajandaa godhuun barbaadanii jechuudha. Kun ammoo isaaniif hojjetu jira hujii isaanii tana dhaadheeffachuu barbaadanii jechuudha. Wanni dubbiin ijoollee biyya Arabaa akkatti oowwituuf nama Oromiyaa keessatti akkasi dhumu jiru Itoophiyaa keessatti akkasi dhumu jiru san mee Khadiir Martuu hagabbee duutii haa dhaabbattu jee tokko as kenni. Uummata Harargee kabajamaa buqqa'ee Somaaleerraa buqqa'ee akkasi dhukkeen irraa kaate isaa sagalee ta'eef tokko as kenni. Amma immoo hoggii gartee ijoolleen mootummaan ijaaramte Suudi Arabiyaa daangarra tetteessee akkas wal gootu ilma Harargeeti Harargeef onnata gadi baheeti gaadachiin garagalte. Maashaa Allah. Yaaboo Harargee nama jaalata. Laal dhugaa walitti himnee wajjihaana malee kijibaan abadan Oromoo burjaajeessuun hin danda'u. Abbaa fedhe taanaan, Abiyyi taanaan, Jaawar taanaan, Marroo taanaan, Oromoo kijibe taanaan abadan nuti gabbaanee saaxilla malee abadan hin dhiifnu. Harargee keessatti hararguma maati gartee Arsiin irraa eega jettu tana keessatti dheengadda dargaggoonni maal fakkaatan ashiita santuu mootummaan rashaname. Sii kana bu'uun garre, sii kanatti Harargee mararfamuun garre. Uummanni Harargee buqqa'eeti gibiraan gidirfamee. Jimaa gurgurachuu dadhabee daldala isaanii hokkee qabame duublee jimaa takka yoo fuudhanii magaalaa fidan gibiraan gubbaa dhaabbatan re'eetii takka harkisanii yoo fidan gibiraan gubbaa bakka askennii bakka dhaabbattu tanarraa hottee kafalii maangoo fi gishtaa kana yoo baaldi fuudhanii magaalaa fidan gurguramtee dhiiftee miti askennii jedhanii gishtarraa muuzarraa
Harargeen arra kana keessa jirti. Nama Harargee kana godhu jiru faarsaa nama Harargee falmu arrabsuun maayaa yookaan haramaayaa abbootii warraa 300 buqqisan. Abbootii warraa Jaawar Mahammadii gabbee mormee falmee dhaabsise. Si dhaabsise poosti gootee ati. Poosti gootee nama san tokkollee ana nam miskiinaan diiginaa yoo diidan beenyaa kafalaa mootummaan diiguuf mirga qaba dhugaadha. Mootummaan addunyaa hundi ni diidi. Garuu beenyaa gayaa lafa kaayee diigaa jechuudha. Harargeen ijoolluma Suudii yaatu qofa. Harargeen akkasi buqqaatu. Harargeen har'a roobni ala kanatti gartee koriidariidha jee mana kaadireedhaan irraa diisisee haramaayaa keessa awwadaa keessa mootummaan naannoo Hararii qooqqeensu manarra deemtee mana Oromoo qofa qalamaan tuyitee diigaa turte. Kana sagalee ta'uun haraame. Uggii kanatti Harargee diiganii caccabsanii zeeroo godhan tun sirriidha. Ijoolleen 2 fi 3 immoo ergama isinirraa fudhattee Jaawar Kiingii jettee gaafa akkas wal goote isin goote way sabboontota way Harargeen isinuma dhaltee bari isinuma jaalattan Harargeen isinuma dhalte gootota kee nama kanatti idaan nama kana nu mormuu qabna nama kana nu hadoodu qabna hoggee abiyyee Harargee gartee gibiraa fi wanti gidirsu gibira bar seeraan kafalta dhugaani kafalta rakkoon hin jiru addunyaa hundarratti gibira kafallee jiraachuu jira garuu gibirri galii tee ilaalamee kafalama sirra murtaa'u yoo ati galiin tee qarshii 10 taate namicha qarshii 20 harkatu wal qixan kafaltu akkasin ilaalamee gibirra kafalama addunyaa keessa jiru tan hundatti ummata biyya teenya ka ififuu roobaa'uun harkatin tokkicha qabdu kan silaa ilma gurguree ilmaanii shammadatu ilmaaniitti waan bitatu gurgurii as kenni maaliif hin kenna milisha nyaachifna raayyaa ittisaa nyaachifna kaadireetu manaan jaarrata amma kaadiree aanarraa ganda gabbuusan san mana jaaraaf janii akkanatti ummanni mana jaarutti hin jiru silaa tanatan sagalee ta'aniif tajoollee biyya arabaa oluun qabanaa wal fixu hoggii namni ajandaa isaan godhachuu dadhabe kanneen ifiif wal dhiisan hoggii namni ajandaa isaan godhachuu dhiise ifiif wal dhiifti dadhabde ganaa likkuma walitti himna wal kabanye si kabanye goota keenya jenne waan ati hin qabne hunda sii kennine nama akka kee jaalannu hin qabnu jenne huuyi jenne qiyaamaa taane gowwaan sodaa si haa jenso namni keenya ifi walirratti hin bobbaanu maal goonaa wal dura dhaabbanna jenneeti kan cal jechuu jirru malee likki walitti himuu namni wallaaleen jiru jechuudha likki walitti himuu namni wallaaleen jiru